Miidhaa muslimtoota ija islaamummaatiin. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa HM nageenyi kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha adhallee viidiyoo biraatiin walitti deebineetiin jira. Akkuma beekamu haala yeroo kanaan wal qabsiisee yeroo garagaraatti uummanni islaamaa hordoftoonni amantaa islaamaa kan ta'an muslimtoonni gongoroota hedduu yeroo hojjetan argu jirra. Yeroo ammallee hedduun namaa maqaa islaamummaa dhaatee islaamummaa himataa an muslima ofiin jedhaa muslima irratti miidhaa geggeessu argutti jirra. Hayyee waa'ee miidhaa irraa islaamummaa maal jetti? Miidhaa kana islaamummatu itti ajajamu namatu miidhaa walirra hojjechuu jira waan jedhurraa waliin laalla. Yeroo kana akkuma beekamu ijoolleen keenya afaan Oromoo dubbataa namoonni Oromoo bakka hin buuneef akkasuma amantaa islaamaa bakka hin buune ammallee muslimoota walii galaa bakka hin buune miidhaa garagaraa walirratti geggeessuu jiran. Waa'ee miidhaa hoo amantaan islaamummaa maal jedha waan jedhu waliin laalla. Sababbiin waa'ee kanarraa an hojjechuudhaaf karoorseef illee tokkoffaa irratti warroonni lammii Itoophiyaa ta'aniitiin nu argan qilleensa kanarraa Oromoon akka uummata gara jabeessaatti, Oromoon akka uummata waliyyuun taanetti, Oromoon akka uummata rahmata hin qabnetti warra laalaarratti jira. Maaliif namni wal ajjeesuu jira, wal dararuu jira, afaan tokko waliin dubbataa wallaahi jedhaa kakataa wal miidhu jira. Kanaafi namni afaan kana dhaga'u afaan kun afaan Oromoo ta'uu beeku hundi akka Oromoon gara jabeessatti nu laalu jira. Kana agarree ammoo Oromoon gara laafessa, Oromoon hammataadha, Oromoon uummata saba ofii dhiise saba biraatu jaalatu jechuu itti saalfanne waan ta'eef kun ammoo waan Oromummaan ittiin ajajne akka taate walii muudha. Lammaffaa irratti warroonni Oromoo ta'anii sabaan Oromoo ta'anii akka waan muslimni islaamummaan waan kanatti ajajutti warra yaadnutti jiran. Maaliif warri gocha kan hojjetaaran hedduun isaanii warra hordoftoota amantaa islaamaa warra nuti muslima ofiin jennu waan ta'an nuti muslima jedhaati miidhaa garagaraa faallaa amantaa islaamummaa warratti raawwachuu jira waan ta'eef warroonni hubannaa amantaa hin qabne warri amantaa biraa ala dhaabbatanii nu ilaalan musliimoonni akkana islaamummaan amantaa du'aati, islaamummaan amantaa ajjechaati, islaamummaan amantaa wal jibbaati warri jedhan hin jiran. Hin fakkaata isaaniifillee dhugaadha. Sababbiin isaa afaan Oromoo haasayaati, wallaahi jedhaa kakataati, miskiina nama humna hin qabne qabaa wal dararuun, qabaa wal miidhuun, miidhaa garagaraa warratti raawwachuun hin jiru. Fakkeenyaaf namni tokko ala dhaabbatee yoo ilaalu maalummaa amantaa sanii hubatee amantaan kun akkanaa yoo hin beekini wanta amantaan kun yookaan waan kanatti ajaju se'uun ni mala. Kanaafuu guyyaadhaa Qur'aanni maal jedha, hadiisni maal jedha. Nuti hordoftoonni amantaa islaamaa muslimtoonni keessattuu warri onlaayin kun Qur'aanaaf hadiisa jala deemaarramu faallaa hadiisaa fi Qur'aanaa jira kan jedhu waliin laalla. Waa'ee wal miidhuu irraa dubbatee Rabbiin Qur'aana isaa keessatti suuraa gaafa ayata 18 irratti yoo dubbatu maaliif zaalimiina min hamiimi namoota nama miidhaniif warra badii garagaraa dalaganiif warra namatti daangaa darbaniif saahibni kaluudhaa isaaf hin jiru walaa shafiicii yuxaa ammallee akkasuma namni mangudduma isaaf dhaabatee manguddummaa isaa isaaf qeebalamtu akka inni hin adabamin badii kanarratti akka inni hin gaafatamin isa taasisu hin jiru jedha. Akkasuma Qur'aana kabajamaa suuraa hajjii ayata 71 irratti akkana jedha. Wamaa lizaalimiina min nasiir. Zaalimtootaaf tumsaa waan argamaa hin taane jedha. Yoo zulmii isaan dalagan irratti azaaba rabbiin isaan irra fiduuf deemu irratti wantoonni isaan naga baasan yookaan tumsa adabbii san jalaa naga isa baasu argamaa hin taane jedha. As keessa maal baranna? Nama miidhuun akka hin taaneef namni nama miidhillee akka itti gaafatamummaa qabuu fi gaafatamummaa sana irratti illee akka wanti jidduu kana seenee akka inni hin gaafatamu isa taasisu jiraachuu beenna jechuudha. Amantaan islaamaa akka waan kanatti hin ajajne tokkoffaa asirraa buranna jechuudha. لما إرجما كان عليه الصلاة والسلام حديثة جابر أوديس رواية مسلم لا قبس حديثة كم لما تبى شنيفي ترباتمي سدت رتي أكن زلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشهى فإن الشهى أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم جد أسرتي إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مجد اتقوا الظلم والميت ويقدر جدا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ميدان نورت الجنة والمين والدر قبين ولي سامن مقا والبلسن إيجا ولي جسن كن دكنا جدا يوكان مو سببا دكنا نمتاتي قيا قياما جدا أسرتي ميدان كن الرأي قد أبتشا دونتاني يو دلن اللي وان إيجا تولين نتي منيت انجر انجر رسولك عليه الصلاة والسلام واتقوا الشبهة
shuhii illee eeggadha. Shuhii jechuun bololli eeggadha. Fa'inna shuha bololuun waan hundaa ka ofii taasifachuuf yaaduun wanta hunda kiyya jedhanii anatu olaana, anatu jabaadha, anatu akkanaa jedhanii olaantummaa agarsiifachuudhaaf bololuun halaka man kaana qablakum balleesseetiin jiraa jedhan warra isiniin duratti ta'e. Maal godhe hamalahum isaan kakaaseetiin jira alaa an safakuu dima'ahum akka isaan dhiigaalee walii gaggeessaniif wastahallu maxaarimahum wantoota rabbiin isaan irratti dhoowwaa taasise akka isaan dalagan isaan taasise waan ta'eef eeggadhaa jedhan. Arraantan saba Oromoo ta'e afaan Oromoo dubbataa amantaa tokko waliin hordofaati wal cafaqu jira jechuun maalidhaaf bolollii kana anatu jabaa anatu beeka ana akka kana haanu jedhan jechuun kun akka amantaa islaamummaatti wanta amantaa faallaa wanta shariyaan illee irraa dhoowwitee haraama ta'uu islaa himtee badiin isaallee hagagu irraa dubbatti jechuudha. Nuti akka Oromootti waan dhabnellee waliin dhabneerra waan qabnullee waliin qabna waan barbaadutti jirullee waliin barbaadaa jira. Kaleessa gootonni keenya warri qabsaayaa turan daaraan abbaa gadaa afran qarloo bakka bu'anii hin qabsoomne. Jeneraal Waaqoo Guutuu, Nadhii Gammadaa, akkasuma Leenjisoo Diigaa, Qeerroo Nageessoo gootonni sikkoof mandoo kun sikkoo mandoo bakka bu'anii osoo hin taane Oromoota waliigalaa Oromoota kutaa 11 gabrummaa isaan irra jiraniif dararaa isaan irra gaan arganiiti isaan bilisa baasuuf qabsaawaa turan. Akkasuma Jeneraal Taaddee Birroo, Elemoo Qilxuu, jeneraalonni beekamoon kunneen Maccaaf Tuulamaan bilisa baasuuf uummata Maccaa rakkoo isaan keessa jiran keessaa baasuuf hin taane rakkoo uummanni Oromoo irra jiru gabrummaa uummanni Oromoo irra jiru waan arganiif isaan bilisa baasuudhaaf kan waliin qabsaa'atu. Arraantan uummanni gandaa wal qooddanii keessattuu ijoolleen miidiyaa kun warri gandaa wal qooddanii wal cafatan akka hin jedhe waltumtan wal darartan kuni sikkoof mandotu Harargee gabroomsa jennaani ijoolleen Harargee ta gabroomte bilisa bahuudhaaf ijoollee sikkoof mandoo tumtamu ijoolleen afran qalloo ijoolleen Harargee ijoollee sikkoof mandoo gabroomsinaan ijoolleen sikkoof mandoo isin bilisa bahuuf jecha ijoollee Harargee miskiina dalagachuuf mana ofii irraa baate darartan. Obboleewwan wanti kun tokkoffaa irratti waan seenaa irratti illee hin gaafatu. Waan ammallee seenaa kaleessa abboota keenyaallee seenaa gootota kaleessaa seenaa hayyoota kaleessaa illee xureessu. Lammaffaa irratti waan amantaa keenyallee waan qur'aanaaf hadiisaan faallaati ammallee itti gaafatamummaa guddaa nu qabachiisu sababa keenyaaf amantaan bareedaa fi amantaan gaariin kun ittiin xuraa'uu jiru jechuudha. Ufaa laalla. An eessa jirra jennee ufaa laalla. Achi beekamuu yoo feete nama ajjeestee beekamta nama darartee beekamta miskiina qabdee tumtee beekamta laayivii irra fiddee nama darartee beekamta beekamtee akka namaas godhu. Boru ilmi kan kee viidiyoodha wanti kun ol kaa'amu jira. Viidiyoo kan argee abbaa kiyya mucaa san kakkasitti darartu san gisee san maal balleessee dararte yoo sin jedhe waan arsiitiif darareetta waan inni Harargeetiif darareetta waan inni Wallootiif darareetta ni maal jechuudha. Mee akkamitti nuti uummanni Oromoo uummata gara laaffisaa jennee dubbachuu dandeenya. Nuti uummanni Oromoo uummata namaaf garaa yaadu yookaan saba biraatuuf jala qabatee guddisu jennee akkamitti dubbachuu dandeenya. Seenaa abboota kaleessaa akkamitti xureessan. Hawaasni kun dhaloonni arraan kana jiru kun seenaa hojjechuu yoo dadhabne seenaa kaleessaa akka xureessan. Kaleessa Oromoon saba biraa ka itti dhufe ofii qabe akka ilmootaa kunuunsee nyaachisee obaasee kutaa ilma ofiitiif kutee fi jiraachisa. Nuti arraan tan ammoo afaan takka waliin dubbata amantaa takka waliin qabaata akkamiin wal dararra. Mucaa sikkoof mandoo ka kutaa biraa keessa jiru magaalaa biraa keessa jiru caalaa mucaa Amaaraa ka ollaa kan kee jirutu si dhaqqaba. Yoo ati gaggabde lafaa si qabuu danda'a. Yoo ati beelofte nyaata si kennuu danda'a. Yoo ati dhibamte si gaafachuu danda'a. Keessattuu ijoolleen gammoojjii Arabaa kana keessa jirtan waan keessa jirtan hin beektan. Karaa dabartan hin beektan. Akka itti dabartan osoo beektan maa wal gochaa wal darartan. Dhuguma nuti amma beekamtiin nu argannu kun beekamtii maqaballeessii beekamtii xiqqeenya beekamtii abaarsaa malee beekamtiin gaariin nuti nama darannee argannu jira hin jiru.
Kanaaf wanti kun akka amantaa islaamummaattis waan hin jirre waan kitaabni illee ittiin ajajne waan irraallee dhoogge badii isaallee ganne gahumeera. Akka aadaa Oromootti illee Oromoon uummata safuu qabu. Uummata safuu qabu. Safeeffannaa beeku. Uummata rakkataaf gararaafu. Nama namummaa isaatiin jaalatu namummaa isaatiin kabaju. Kana seenaa abboota keessanii kakaleessaa hin xureessina. Warroonni waan akkanaa hojjetan. Ka gara amantaa gara islaamummaatti yoo deebi'e islaamummaan miidhaa kallattii kamiinuu hin ajajnellee ajajjillee beektullee warroonni amantaa biraa taatanii ijoollee kana yookaan baddii ammaan tana onlaayinii kanarratti deemu agartanii islaamummaa waan kana ajajju seetan kana keessaan qabduu islaamummaan. Maaliif? Ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam hunda isaa ifa godhanii lafa kaaniyan. حديث أبي هريرة سكستي رب إسرها حاجالته رواية مسلم لا كوس حديثه كم لما بشني أفرتمي لما رتي إرجما أكنجرا عليه الصلاة والسلام لا تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يوقد لشاة الجلحاء من شاة القرناء هندي كيسنويا دي بسوتاتا حكا جرها أبها كاتيت نمني إيجنا ما جسلي حكا إيجا جسيتيسن كفالو ديم namni maqaa namaa balleessillee maqaa balleessisan deebisuuf deema. Namni ammallee qabeenya namaa nyaatillee qabeenya nyaatisan deebisuuf taa'aadhaan hagamitti hattaa yoo qadalshaatil jalhaay haga kaffalamuut akkatti hoolaa gaafa hin qabne hoolaa gaafa qabdurra. Hoolaani badii hin qabdu maa rabbiin hin gabbarre maa hin sodaanne maa kanan goone ittiin gaafatamu. Garuu rabbiin haqa jidduu makhluuqaa jiru waleeggannaa jidduu makhluuqaa jiru jabeessuudhaaf nu ibsee haga guyyaa qiyaamaa hoolaan gaafa qabdu ta addunyaa irratti hoolaa gaafa hin qabne miite gaafni isirraa kaafame ta gaafa hin qabne ammoo gaafni itti kaa'ame gumaa isii baafu takka jechuudha. Ati hoo ati narraan tan humna qabdu ka miskiina karaa deemu jiruu jijjiirachuudhaaf yookaan ka haati adda ofii guddiftee jira abbaan irraa du'ee miskiin yatiima jira ka abbaan rakkatee dararame cabee guddifatee osoo isa tokko jallallatu mucaan jireenya biyyaa dadhabee rakkina dadhabee biyyaa ba'ee jira. Ati kana qabdee dararta. Kana qabdee darartee beekamtee itti galtu argattu ka maali? Mee namni si beeku kun yoo ilma ibeluuti ka saba keenya addaan diige ka tokkummaa balleesse ka nama wal ajjeesise ka nama ajjeese hin jedhe malee ni maal jedhee si beeku? Sirraa kaffalamuuf ta'a. Rabbiinis sin dhiisu. Seenaanis sin dhiisu namoonnis si gaafata waan buru itti gaabbitan arra hin hojjetina itti gaabbitan waan ta'e amantaan islaamummaa amantaa jaalalaati. Ummanni Oromoo ummata jaalalaati. Ummanni Oromoo ummata safuu qabu. Amantaan islaamummaa daangeffama jiruu ilma namaa waan keessee namaa fi miti makhluuqa dachii kanarra keessa jiru hunda isaa akkamitti akka waliin jiraatu waan rabbiin nyaachuu namaaf halaalche beelladaa tokko qaltee yoo nyaattu akkamitti akka xiqqalattuu fi akkamitti akka gorroo qabdu nama barsiisa. Ati irraan kana beekamtii barbaacha jecha ilma namaa onlaan kanarra yoo diraru maal jetta buru seenaan sin gaafatu? Hayyee seenaan illee haa ta'u sin gaafatiin buruma guyyaa qiyaamaa rabbiin mucaasa maal balleessee jennaan akkas goote gaafas yoo jette waa inni arsii ta'eef akkas godheetta waa inni harargee ta'eef akkas godheetta waan inni walloo ta'eef akkas godhe jetta waan inni jimmaan ta'eef akkas godhe jettee dubbatta. Mee gaafuma kana rabbii keetii maal deebisuu deemte? Waan borutti saalfattan arran hojjetina. Seenaa keessanis hin xureessina. Ati dhaloota lafaa dhufu jiru. Tokkoon dargaggoota dhaloota boru biyyi kun irratti ijaaramtu. Ammallee biyyi kun ittiin diigamtu. Ati nama biyyi ittiin diigamu osoo hin taane nama biyyi ittiin ijaaramu ta'uu qabu. Boruu bakka guddaa gahuu danda'a. Arra sadarkaa xiqqaarra waan jirtu si fakkaachuu danda'a. Humna dargaggummaa kan kee kanaan waan feeti balleessi godhuu danda'a. Qanii sammuu kan kee bilchaate. Qanii namummaa si dhagahan. Qanii ammoo seenaa kana gaabbitu dhufa waan ta'eef. Seenaa kan kee of jalaan xureessinu. Ilma kan keen arrabsiisin abbaan kan kee ilma kaleessaa Oromoota addaan diigee akka hin jenne ilma kan kee. Ilmi kan keetiin boru ijoollee yoo arrabsitu abbee ilma gubaati Oromoota wal ajjeesisee fi Oromoota wal kakaase abbeet akka hin jenne maa akkas godhu waan isin fakkaatu waan Oromoo irraan bareen waan hin fakkaanne hojjetina uummata keenya. Sama biraatti salphachuu jira. Oromoo kan itti salphachuu jiran akka Oromoo Islaamaatti akka Oromoo Musliimaa tokkotti ani itti salphatu.
islaamummaan waan kana ajajjise namni yoo hin beekin maalummaa islaamummaa namni hin beekne sabaan oromoo katee maaliif harargeen islaama sikkoof manno islaama afraan qalloo kun jechuudha islaama uummata islaamaati hordoftoota amantaa islaamaati muslimtoota jechuudha jimmaan muslim amantaa islaamaati walloo muslim hordofa amantaa islaamaati ka wal cafaqaaru nu himi ka wal ajjeesaaru nu himi nii maal nurraa barata namni amantaa biraa akka islaama tokkotti hin jiru jechuudha. Kanaaf waan hin taane hin hojjetina. Waan nu fakkaanne akka hin dalan. Beekamtiin karaa kanaan ajjeegamullee beekamtii bu'aa qabuun. Seenaa kan keellee hin xureessin akka nama tokkooti. Adha bortu taraa cabdu Oromoon garaa gurratti tarayya. Adha akka feete ta'uuf, adha yeroo dabarfachuuf, adha beekamtii argachuuf seenaa kan kee ka boru xureessitee dhalootaaf seenaan taane hin kaayin. Ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam hadiis Abi Hurayraan odeesse keessatti riwaayaa Muslim lakkoofsa hadiisa 2583 irratti akkana jedha. Man kaanat cindahu mazlimatun liakhiihi min cirdihi oo min shay'in falyatahallal minhu al-yawm قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa kana keessatti maal jedha man kaanat cindahu nama isa biratti taate jedha mazlimatun miidhaan takka liakhiihi obboleessa isaa miidhaan obboleessa isaa ka biratti taate falyatahallal minhu al-yawm arraan tana dhiifama haa gaafatu nama miidhisanirraa dhiifama arraan tana haa gaafatu maallaqni warqii diimaa irraa tumame tokko warqii adii irraa tumame tokko osoo maallaqni takka irratti nafin haga birrii takkaatitti osoo isa irratti nafne arraan tana dhiifama haa gaafatu maali sababbiin arraan tana addunyaa kanarratti yoo maallaqa qabaattee namaa fuutee jiraate deebisuu dandeette deebistee yoo deebisuu hin dandeenye giseetti naa qabi jettee yoo feete ammoo iznii naa godhettee arraan tana gaafachuu qabduu fi waan guyyaa qiyaamaa jiru waan jajjabaate yoo haadha dhooftee nama madeessite yoo maqaa namaa balleessite waan akkanaas balleesse naa dhiisu wanti ati jechuu qabduu fi waan guyyaa kana waan booda kanaan dhuftu jajjabaaf rasuulli keenya nutti himan alayhi salaatu wassalaam. maal jedhan in kaana lahu camalun saalihun nama miidhe yoo ta'eetiin jedhe dalaggaan gaariin tokko ukhidha minhu biqadri mazlimati isarraa fuudhamuuf taa'a maaliif qixxee miidhaa inni dalageetiin qixxee haga innini nama miidheetiin khayriin inni addunyaa irratti dalage soomana ta'uu danda'a salaata ta'uu danda'a sadaqaa ta'uu danda'a irraa fuudhamaa jedhan. فإن لم يكن له حسنات يونا ميتشكون نمي الدنيا رنما ميدكون دلقا غاري قباتين تكي ميدا نمني ميدا باعته وانت ني دلق بيدا قودني دواهفو يوكا نمو الدنيا رتو خيري دلقاتي أبو دندا نمني كون يو غاري قباتين خيري تكهن قباتين مالتا أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه بدي أبليس إسا كإني الدنيا رتجت الرافو رمي سبب إني الدنيا رت أبليس إسا سميدف إسرف في أماجد بدين كيتو قدا ويا راتو ميك ربي ولي بليساول ويا رب دي ميك وجتا ولتاتي بدين ما بارچو دندي أتران تنا صومته صدقته صلاته هلكت نابته ويا بيلوته آخرت جنة سن أرجع جته يادتي يوبر أمه كان يجسب جسته سرّا كفلير كان مقابل ليسته حاجتي مقابل ليسته سرّا كفلي كان كبين سنياته وقت كبين سنياته سرّا كفلي سنجاني دوّتته نيمال دبسودين سنبتشامتي خيرين تنتسرّا أمته بدينا ما سرّف أني إبدوسن حجم سؤال كناف الدنيا قد جباب غاري اللي هجتو حمتو اللي هجتو تكون دلنجا كيدا سينا برود كليس من لك ور حركه نموره مدا اني كليس نور كاين ار اللي دبچو جر ور كليس مقا اورمو دهته نغرغرته حركاتي هر من مرسيسه سينا اني حمتو كلي كايتين ار دالون يكون يادچو جر warra kalee Oromoo hojjecha mana dhabe warra Oromoo hojjecha mala dhabe warra Oromoo hojjecha lubbuu dhabe ammoo seenaa inni kaleessa dhaloota kanaaf kaa'ee fi dhaloonni seenaa gaarii isa yaadata jechuudha. Kanaaf dhiisa keessaa baha seenaa keessan hin xureessina gandummaa ammoo keessaa baha waan gosummaa jedhamtu san keessaa baha.
waan gosummaa jedhamu wanti nu deeggarullee wanti nu morminullee hin jiru. Sababbiin isaa ani Oromoo dhaqee Oromoo sikkoo mandoote Oromummaa kiyya filadhee ittiin dhalanne sikkoo mandummaa kiyya filadhee ittiin dhalanne. Ani taayinaan na uumu rabbiin sii ta'a jedhee bakka kanaan na uumu. Nama saba biraa ta'ee dhalate tokko rabbiin inni fedhe oduu hin taane fedhee bakka saniin isa uumu. Ati nama tokko sikkoo mandoon ta'e jettee yoo qabdee katumte afran qalloo ta'e jettee yoo qabdee katumte rabbiin maaf si uume akkana godhee jechuu jirta. Maaliif nama kana rabbi uume qaba? Nama kana rabbitu gosa kana uumemi. Ati arsii taate jettee nama tokko katumte maaliif rabbiin arsii godhee si uumetu maatoo? Hojii rabbii keessa nuti. Nama tokko ati harargeedha jettee yoo katumte maaf rabbiin harargee godhee si uume jettee tumutti jirtaa jechuudha. Kaleessa kan utume baay'ee, kaleessa kan ajjeese baay'ee, kaleessa kan darare baay'ee nuufi deebinee maal of darara. Yoo kanaafoo yoo fakkeenyaaf kan wal ajjeesnu, yoo kan dhiiga walii jisnu, yoo kan harkaaf luka waliinee liibii irratti haadaa wal fanninee wal dorsinu warra kalee nu fannisan, warra kalee nu ajjeesan, warra kalee nu dararan maal gochaa hima? Nu'uun soraatu kan wal goona diinni waan nu godhe maal gochaa haasumnaa? Diinni nu haa ajjeesu. Diinummaa isaatiin nu ajjeesu. Nu hoo maali wal ajjeenu? Afaan takka haasayaa, amantaa takka hordofa, biyya tokko keessa jiraata, rakkinnaaf biyyaa yaane, gabrummaan biyyaa nu nyaate, hiyyummaan biyyaa nu nyaate, kaayyoo baanee dhiibne akkamitti hawwii nama tokkootiif yookaan nama jidduu keenya seenee addaan nu baasuu barbaadu yookaan nama bu'aa siyaasaatiif yookaan nama beekamtii barbaachaa jecha nu akkamiin wal ajjeesu? Kakalee duun hin ga'u, kakalee nu ajjeesanuu hin ga'a, kakalee duuneefuu waliin bohuu jira, waliin dubbachaa jira, har'a hoo nu maaliin wal ajjeesna? Kun waan seenaa badaa, seenaa dhalootaaf kaaru. Gosummaan hiika takka illee hin qabdu. Islaamummaan ammoo akka wanti isin beeku qabdan. Islaamummaan gosummaa hin balleessite malee gosummaa hin ijaaru yoo jiru. Gosummaan wal ijaaru, gosummaan nama miidhu, gosummaan nama dararu hin dhoowwite. Rabbiin Qur'aan isaa kabajamaa keessatti yoo dubbatu lamara taatanii haala rabbi qabadhaa walaa tafarraqu gargari hin bayinaa. Amantaan Islaamummaa warra kalee diina ta'e, warra kalee wal ajjeesu, warra kalee gosummaan deemu, warra kalee wal dararaa ture hunda walii araarsite fira gootu. Awsii fi Kazaraji warra Ansaaraa tokko taa'ee Islaamummaa warra bilisa qabee gurguru ilma namaa gurguruu hin ta'u jedhee ka dhoogge Islaamummaa. Islaamummaan amantaa nageenya fidde malee amantaa waraana fidde miti. Isin hordoftoota amantaa musliimaa taatanii warri waan akkanaa waliin hojjetan jechuudha. Rabbiin gosa kana wanti ittiin nu uumeef akka ittiin nu wal beeknu. Quraana keessatti yoo dubbatu Rabbiin maal jedha? Yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unsaa waja'alnaa baynakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum 'inda Allaahi atqaakum. Yaa ayyuhan naasu yaa nama innaa khalaqnaakum nu isin uumne jira min dhakarin wa unsaa dhiiraa fi dhalaa irraa isin uumne jira. وجعلناكم شعوبا وقبائلا اسم تاسمنيتين جرا سبافي غوسا غوغودا في دقايتون سبافي غوسا وانت كسبا اورومو جنو في ارسي جنو كان قبائل يوجن شعوب نيامو اكا سبا كان انتاي كانت وانت سن امنه لتعارفوا اكس والبيتني ركتا ركبتني مسكينتين غرغرتني كديبم والانتني كدويتين اولتني اتني سن امنه إن أكرمكم عند الله يتقاكم الركبجمان كيسن ورسودا ربي قبل أتورمو تاون كبجم ربي برد أمارة تاون كبجه هنب سكوف من تاون أتين كبجم هرجة تاون كبجم كسكبة كيسو حق سودا ربي قبل كناف هردوفا أمانتا إسلاما تاتني مسلم توتا تاتني فالله إسلام ما هندنا Oromoo taatanii ummata safuu qabu keessaa batanii safuu hin cabsina. Uf eega waan hin fakkaanne hin dalagina. Kakalee miidhamnee baay'eedha. Miidhaa kalee irratti miidhaa biraa nutti fidina. Kakalee diinni nu miidhaan gaanu ammoo akka waliin miine isiniin jedha. Dhiisa wanti kun waan dhiifamuu qabu. Jabaadhaa wanti kun faallaa Islaamummaa fi faallaa Oromummaati. Waan Oromoonis ittiin ajajne Islaamummaan harka keessaa hin qabne waan taateef naa hubachuu danda'uu qabdan. Haga viidiyoo kana xumuratti yoo dhageeffattanii jiraattan barnoota irraa argattaniittan jedhee yaada. Warri mana kanaaf haaraa wataatan sabiskiraayib gochaa viidiyoo kana akka nama hedduu bira dhaqqabu gochuu hin dakinnan jedha. Inshaallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti
نجاها ناترا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.